har'aagaa wanti nan as dhufee fi kaleessas viidiyoo gabaabaa tokko dalageen ture har'as dhaamsa gabaabaan dabarsuudhaaf dhufee dhaamsi nan isinii dabarsuudhaaf dhufee dhaamsuma gammachuuti like qophii amma iftaan Washington DC ta'uudhaaf deemu kanarraan update waan jiru tokko isinitti himuudhaaf dhufee maaliif qophiin kun qophii guddaa nama baay'ee irratti lolaa jira ergan kaleessa viidiyoo waraabee maaltu ta'ee adreesni eessaa akkamittiin deemnaa waan baay'ee nama baay'eetu bakka biyya baay'ee irraa bilbilee na gaafachaa jira kanaaf waan gabaabaa tokko isiniin jechuudhaaf hin dhufe innis maalinni bakki hiriirritti ta'uu adreesiin isaa hin himamne sababni sababa waan garbaraa waan qabuuf hin himamne maaliif jarri akkuma kaleessa isiniin jedhe qophii guddaa qophii amma deemaa jiru kana jeequudhaaf baay'ee walitti gurmaahanii deemaa jiru kanaaf dhokfame jechuudha. Hundi keenya gaafachiidhoonne bakkatti hiriirri ta'u hin dhabnu itti rakkatina kana wanti nama rakkisu hin jiru maaliif addunyaan guddatte telefoon harka keenya irraa qabna eessa akka ta'e hin barra achumatti argamuu qofatu barbaachisaadha malee wanti tokko wanti isin yaaddeessu hin jiru eessatti ta'a sa'aatiin meeqatti ta'a doowwari sana yaadina wanti dhoffameef rizinii kan mataasaa waan qabuuf dhoffame malee waan garbiraaf miti kanaaf yoo achidhannu gaafachidhannu waa hunda walumaan bira geenyaa jechuudha because tekstii jira walii barreessuu walii bilbilu waan tokko tokko waan jiruuf kanaaf dhofame maaliif jarri sagantaa guddaa godhanii nama afaan oromoo dubbatullee itti maknee qophii kana hin jeeqnaa maaloo feesbuuk irratti waan baay'ee argaa jirtu waan deemaa jiru kana kanaafiyyuu qophiin kun dhossaadhaan bakkitti ta'e waan dhofameef jecha anallee nan gaafatina anillee hin beeku dhugaan kan rabbiitti hin beeku akkuma keessan yoo nachi gaafan achi dhaqeen bara malee hin beeku kanaaf wanni keenya duraaniyyuu alatti waan afamaa turee fi kan nuti kadiinni nu keessa seenee nu laaqee nu borcaa ture amma garuu Oromoon akka Oromootti walii gallee ijaaniyyuu walitti ilaallee walitti dubbachuu yeroo dandeenyu keessa geenyeerra jechuudha. Kanaaf wanni tokko wanta nama godhu hin jiru adreesni already bakki qabameera bakki itti ta'u jira. Kanaafiyyuu dhossaadhaan ta'ee achuma gaafa geenye walumaan walii bilbilee tekstii walii goonee adreesiin isaa eessa akka ta'e walitti himnaa jechuudha. Maaliif inni akka kanaan duraatti of gadhiisanii waan baay'ee godhanii wanti baay'ee nu jalaa bade kana booda hin jiru. Ija bananneerra maaliif lama waanan godhanii jetteedhan kanaafiyyuu innammaa kun baay'ee gaariidha baay'ee barbaachisaadha akka gaariitti itti qophaa'aa jiru ijoollee warri yuuz warri Washington DC jiran kanaafiyyuu adreesni eessa akka ta'e hin yaaddahin warri kaleessa dhaamsa gabaabaa tokko immoo isinitti himeen ture innani himes maalinni waldaan Oromoo Kiristaanaa yookiin charchiin Oromoo tokko kaleessa ijoollee warra Siyaatil jiraniif nama 10 irraa tikeeta muraniiru ijoollee kun warra waan sana bitachuu hin dandeenyeef tikeeta irraa muran jedheetanii kaleessa isinitti himeen ture. Har'a ammoo magaalaa Minnesota kana keessatti masgiid Toofiq maaliif iyyuu nun gaafannee jedhanii nutti aarani maaliif dhugaa dubbachuudhaaf uumama keenyaan immoo Oromoodhaan nuti waa gadhachuus waa gaafachuus hin beennu inumaatu nutti aarani maaliif nun gaafannee jedhanii nutti aarani masgiid Toofiq nama 20f tikeeta irraa kutaniiru. Masgiid Toofiq kan Minnesota jiru ijoollee nama 20 nama deemuuf nama hiriira harkaan irratti argamu nama 20f qarshii 4,400 waan akkasii kana baasanii tikeeta ijoollee nama 20f tikeeta guyyaa har'aa muraniiru galatoomaa fayyaa ta'a. Ilaal wanti tokkichi nuti qabnu kana booda wanti qabsoo Oromoodhaa daangessu hin jiru. Wanti Oromoo qabsoo uummata Oromoo dura dhaabbatu hin jiru. Oromoo tana amantiidhaan adda diignaa keessa seennee waagoonaa dur hafe otoo Oromoon hin dammaqin dur otoo Abiyyi faan aangoorra hin bahin dur hafe wanti akkasii kun yaalame kana booda hin jiru. Oromoon amantiidhaan gandaan kutaadhaan namni uummata kana jeequu barbaadu nama sammuunsaa barfatudha nama sammuunsaa booddeettafaa nama sammuu miyaara fide cinqallaati yaallo sawnu kanaafiyyuu itti rakkatina masgiid Toofiq galatooma nama 20f tikeeta nurraa kuttani fayyaaf nagaa qabaadha akkasumas namootiin baay'een DC irraa natti dulanii namoota bakka sana dhufaniif amma dubartiin tokko natti dulte nama 10 nama bakka buliyoon qabanne aan furadheen manatti galaanaan jette kana laal oromummaan akkasi wal bira dhaabbachuun akkasi walii dirmachuun waliif iyyuun wal bira dhaabbachuun dirmachuun kanadha Oromoodhaaf kanaafiyyuu ni hinjifanna ni moona gaafa achi gad deebines DCdha gaafa deebines qabsoon Oromoodhaa itti fufa ilaal yaa ilmaan Oromoo waan tokko isinitti qabsoon bilisummaa uummata Oromoodhaa dur waggaa 40-50 dura inni jalqabe kun guyyarraa guyyatti fooyyaahaa
tolaa bareedaa akka Oromoon kana booda hin cabnetti Oromoon of baraa inni wallaale of baraa har'a geenyeera. Injifannoolee gurguddaatu galmaa'e qabsoo Oromoo kana keessatti xumura itti godhuu qofatu hafe. Kanaaf xumura itti gochuudhaaf immoo waliigalteen hunda keenya murteessaadha yookiin barbaachisaadha. Yoo hundi keenya waliigalle itti guduunfaa itti gochuudhaaf wanti tokko wanti nu rakkisu hin jiru. Wanni abashoonni abiyyiin gaafatanii isaaf hin goone mee gadi tarreessaati taa'aati kan maal gaafatanii maal godheef maal xumureef jedhaati mee tokko tokkoon tartiibaan gadi kaa'aati ilaala. Wanni tokkittiin abiyyi alatti hafteef amma waraana bilisummaa Oromooti. Wabootu alatti hafe. Cuqqaallaa isaa irraa banee taa'aa jira. Waa hundatti galfateera amma. Tokkittiin hafte kun waboon dhufteetti seenaaf cuqqaallaa kanatti cuqqaaluudhaaf deema. Abadan kun immoo ta'uudhaaf hin ta'u. Wanti Oromootti dhagaa darbu hundi wanti mootummaa kanatti dhagaa darbu hundi Oromoodhaaf bu'aa guddaa buusa. Waraanni meeshaa gurguddaan biyyittii sana keessa jirtu meeshaa gurguddaan mootummaan Itoophiyaa qabu lixaa fi gujii kana keessa jira. Waraanni kun kana isinirraa qabee taa'aa jira. Kana ittisee qabee taa'aa jira waraanni kun. Sigalee waraana silaa magaalaa keessatti nama nagaa fixu kana itti gad erganii waraanni kun kana wajjiniin wal hudhee wal qabaa jira jechuudha amma sa'a ammaa kanatti. Siniif galee kanaafiyyuu wanti hafte tokkitti wanni alatti ammaaf nu hafte tokkittiin waraana bilisummaa Oromoo kanatti jaalattanis jibbitanis wanta tokko furmaannis sana malee immoo hin jiru yaa ilmaan Oromoodha. Dhugaan isinitti himaa maaliifi akkuma adurree fi qeerransi mana keessa eessuma kiyyatu gaara jira akka jettee sani kabajaan illee achiin nu dhufa. Zamana axxiffachuudhaaf illee ayyama nama gaafatu kanatti warra akkasitti hidhatee deemu kun qe'ee keenya keessatti illee bar akka namni tokko ol jedhee Oromootti roodisnillee isaantu nuu jira jedhee uummanni ta'a. Kanaaf waraanni kun waraana deeggaramuu qabudha. Wannummaan dhagaa darbatu hundi wannummaan mootummaa kana dadhabsiisuudhaaf hojjetu hundi galateeffamuu qaba bira dhaabbachuu qaba. Inni akka duritti asii waa fidanii gamadaa waa fidanii asiin ilmaan Oromoo wal nyaachisan dur hafe zamana dur otoo abiyyi fa'aan gorran bahin zaman long time ago gaafa sana hafe kun kana booda hin jiru wanni akkasii tokko hin jiru. Oromoon ganamaaf galgala injifannoo gamfachaa bilisummaan Oromoo achi as dhiyaachaa Oromoodhaaf aduun bareedaan achi as bahaa diina keenyaaf qalbii cabiinsa ta'a deemaa jira. Mohaa jirra isinitti mul'atiin malee akka gaariitti mohuutti immoo jira yaa ilmaan Oromoo. Kana yoomiyyuu irraanfatina. Kanaaf akkuma kaleessa isiniin jedhe nuti hojiin kan keenya isa as jiru kana hojjetan isa achi itti yaaddahina itti rakkatina. Oromoodhuma achitti dhiifnee dhufne. Inumaatu karakkina isaanii ija isaaniitiin argantu achi jira. Nuti waan isaan nutti himatan kana isaaniif himna malee isaan ijaan waan argaa jiran waan keessa taa'anii ilaalaa jirantu jira. Kanaafiyyuu wanna tokko waan achi wanni isin yaaddessu tokkolleen hin jiru. Warri biyyaa kun akka gaariitti itti jira. Kanaafiyyuu isaaniin gorsinu isaantuyyuu achi ol nu gorsa kana godha jedhan. Kanaaf nuti hojii keenya haa hojjennu. Namuu hojii kamataa isaa qaba. Hojii keenya irratti hirmaannee waan durraa barbaadamu haa eegnu waan durraa barbaadamu haa hojjennu isin jechuu barbaadeen. Kanaaf kan inni har'as dhufeef Mazgiid Toofiq galateeffachuuf hin dhufe. Dhiifama nuu godha maaliifi isinillee gaafanne kanaan dura silaa isin gaafachuu illee qaban anatu immoo beeku maal akkasii kana godhee isin beeku. Kanaaf isin gaafatiin. Akkuma isiniin jedhe amantiin ilmaan Oromoodhaa kana booda hin qooduudhaaf illee hin taa'u. Kun abjuudha. Kanaafiyyuu gara fuulduraatti illee waan baay'ee walii goone waan baay'ee walii wajjiniin deemuudhaaf dandeenya. Charchiin Oromoo charchiin kiristaana Oromoo siyaatanis fayyaaf dhagaa qabaadhaa. Bakka hir'atetti rabbi isiniif haa guutu. Mazgiid Toofiq kan Minisootaa kana jirullee bakka isinirraa hir'atetti rabbi isiniif haa guutu. Baga bira dhaabbattan, baga qabsoo Oromoo bira dhaabbattan, baga Oromoo sana gargaartan, baga immoo isin qabaannes, baga ijaaramtanis, baga immoo nuu jiraattanis, booris kakanarra hamaatu immoo itti dhufa. Gaafa wanni hamaan kana achi dhufu ammas isinumatti fiigna, isinumatu immoo nuu jira, isinumatu immoo achi nuu jira, ilmaanuma Oromootu bakka sana keessa jira. Quuqqaan hunda keenyatti dhufte ka hunda keenyaati. Kanaafiyyuu fayyaaf nagaa qabaadhaa. Wandi diisiitti ta'uudhaaf deemu akkan isiniin jedhe icciitiidha. Achi yeroo dhannu akka uummanni qophaa'aa jiru dhageenyerra nu jeequudhaaf waan baay'ee gochaa jiru, wanna baay'ee barreessaa jiru. Nuti dibdibii nama wajjin warreebuudhaaf dhanna miti. Haqa qabnu kana haqa keenya himachuudhaaf deemna. Haqa qabaanneeyyuu nuti haqa qabaannee gara booddeetti hin jennu. Isaanuu kijiba qabaatanii qabsoo keenya nurkatti laaffisuudhaaf deemu. Nuti haqa qabaannee numa mooda. Kanaafiyyuu warreebuudhaaf dhaqaa hin jirru. Nuti himachuudhaaf dhaqaa jirra. Himachuudhaaf immoo nama wajjin wal loluu nu barbaachisu. Akka nuti hin himanne nu danqaruudhaaf deema jarri kun. Kanaaf namni tokko warri ilmaan Oromoo taatan warra sii deemtan
lolli hin barbaachisu jara kana wajjin wallollee otoo hin ta'in isaan dhahamanii haa ta'u falaxamanii mootummaatti jechuudha barbaadu akka harka keessan keessa hin seen yoo nuti illee waa darbatan jalan deebisina because nuti ummata kaayyoo qabudha warri ummanni kaayyoo qabu yeroo hunda mataasaa gadi qabatee kaayyoo bakka kaayyoo isaa sanaan ga'a kanaaf iyyuu kaayyoo qabna akeeka qabna waan barbaannu qabna oromiyaan bilisoomuu qabdi jennee lafa kanirra karaa dandeenye hundaan itti jabaannee bilisummaa uummata oromoo gonfachiifna haa jabaannu yaa ilmaan oromoo wanni keenya wanda gaariidha qabsoon bilisummaa oromoo karaa gaariirra jira inumaatu ka dur caalaa itti tolee itti bareedee xumura qofatu hafe malee wanti oromoodhaaf barbaachisu hin jiru kana booda mohaa jirra mooneerras immoo galanni rabbiin badini oromoodhaaf aduun bareedaan ifaa jirti amma hinuma moora garbuuraattis kanaaf iyyuu ittiin jabaadha hin jabaanna qabsoon oromoo ammas har'as boolis itti fufee oromiyaan numa bilisoomti viidiyoo kana sheerii godhaa masgiid toofiq galatoomaa fayyaaf nagaa argadhaa charchiin oromoo siyaatil fayyaa argadhaa nagaa argadhaa galatoomaa guyyaa gaarii qabaadhaa. Sana maale jako, way oso de se, ati marra lama.